أفان أو ROMO يعني وصلنا تنا من ننجا جتشا ما نبرنوتا جوخنا ما اللي فيه حواسني خنا بيخوان تيب جتشولا أفان الدات يولا اللي ونكون جتشا تقوم بكبوا ما نبرنوتا خجوخون ما نافي برنوتا جنة جتشا لهم فيدم جرا أفان رمورتي ما اللي فيه أفان مرة توكسي فيدم فكسي فيدم ما اللي أفان براخم فين يفر أني إنجليش يفر أني عربي يفر أني أفان إيطالي يفر أني أفان هدو أفان سومالي يفر أني هندي جتشا تكون بري فميجرا جتشو قالوا تكسيتي fudhanneetuma hiiknee fayyadamu jirra waan ta'eef jecha lamaan fayyadamna ani sosoon ittiin amanneen mana barnoota jecha yookaan fayyadamu jira akka beektaniin fedhaa jechuudha. Kanaaf man barnootaan keessa wanni jiru maali afaan Oromoo kuni hanga 8tti ni baratama. Oromiyaa keessatti hedduminaan jecha afaan biraatti haa jiraatu afaan Oromootiin ni baratamaa jechuudha barnoonni hedduun. Eegachi ol dabranii ammoo afaan Ingiliziitiin baratani. Rakkoon bakka tanatti jirtu maali barataa fi barsiisaan